Akkam jirtan hordoftoota keenya kabajamoof jaalatamoo guyyaa har'aa viidiyoo gabaabduu takka qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Viidiyoo tunillee waa'ee HDU ti. HDU jechuun maali? HDU akkamitti hojjenna kan jedhu isiniif hima jechuudha. Kanneen akka workzone beekuu dandeenya, investment saayitoota garaagaraa kanneen akka fiyaas beekuu dandeenya, karaa du'aan beekuu dandeenya, akkaawuntii irratti baafannu akka paaksifool kanneen akka coin biifaa beekuu dandeenya, investment saayitii birallee Hiving mining ifaa beekuu dandeenya. Isaan kanneen irraa adda akka ta'e har'amee HDU kan jedhu kana waliin ilaalla jechuudha. HDU akkamitti akka galmoofnu, HDU erga galmoofne booda haala kamiin hojjechuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Mee gara telegiraamaa seennee liinkii namni nu erge yookiin immoo HDU irratti galmaa jedheeti liinkii affeerrii namni nu erge haa waliin ilaallu. Mee garee kana keessa seenee waa'ee HDU odeeffannoon garee kanarratti maxxanee jira jechuudha. Maxxansa isaa kana asirraa qabee yogguu ilaalu nama kana telegiraamaan argachuu dandeessu jechuudha. Eenyu akka maxxanse kunoo maqaan as jira. @Khalil Arab kan jedhu. Waa'ee isaa dubbisuu dandeenya jechuudha. Tokko tokko isaatiin HDU maal akka ta'e lakkoofsa bilbilallee nu kaanii jiranii lakkoofsa bilbilaa isaaniitiin argachuu dandeenya. HDU'n tokko hangam akka ta'e illee gatii wajjin nu kaanii nama galmaa'uu barbaaduuf. Gara xumuraatti yoo dhufnu immoo liinkii isaanii arganna jechuudha. Liinkii kana tuquudhaan liinkii yookiin kana sadiin keessaa tokko tuquun kallattiin gara saayitichaa seennaa mee haa seennu. Akkuma tuqneen gara saayitichaa gama keessaa nu fudhatee jira jechuudha liinkichi. Hanga nu banu waliin obsaan eegganna. As bira tuquudhaan gara kiroomii haa jijjiirannu. Kiroomta jettu irratti haa jijjiirannu. Registration jedhe eegalee jira. Nu banutti jira. Banee jira jechuudha. Waaw. Mee jalqaba irratti haala kamiin qabanne kana akkamitti akka argachuu dandeenyu walumaan haa ilaallu. Iddoo kanatti maal galchaa'edha? Maqaa hojii keessanii galchaa'edha. Mee maqaa hojii galchaan amma. Itti aanee lakkoofsa bilbilaa filannaan see lakkoofsa bilbilaa filannaa iddoo kanatti. Gadi deemuudhaan Itoophiyaa argamni kiyya Itoophiyaadha waan ta'eef yeroo amma Itoophiyaa lakkoofsa Itoophiyaa filadhaa. Biyyoottan addunyaa hundarratti dalagaa dhaabbatichi kun Itoophiyaa irraa argadhee jira koonfirmeedhaani. Koonfirmi san tuquudhaan. Itti aanee maal galcha laata? Lakkoofsa bilbilaa galchi naan jedha jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa 912 ayyee galchee jira. Mee amma paaswoordii galchinaan jedhaa jira. Egaa hordoftootni kabajamuuf jaalatamu paaswoordii keenya wal fakkaataa gubbaa irrattis kara gadi aanutti illee galchee jira jechuudha. Amma asitti lakkoofsa kana hin tuynu koodii nama nu galmeessu yookiin immoo liinkii dura tuyne sanii jechuudha. Koodiin kun kan nama irratti galmuuf yookiin immoo nama sistema kanarratti apply nu ta'e yookiin immoo sponsor nu ta'eeti jechuudha. Amma eessa dhaqnaa ol siqneetiin register jettu tana tuqna jechuudha. Register jennee ni tuqnee jirra. Waaw nu galmeessee jira jechuudha haala salphaadhaan. Amma kallattiimaan gara nu fide gara keessaa seenii jedha jechuudha. Paaswoordii keenya kan duraa san ni barreessina, lakkoofsa bilbilaa keenya ni barreessina. 12 barreessinee xumurree jirra. Eessa dhaqnaa login kan jedhu bira dhaqna jechuudha. Iddoo kana login seennee jirra. Namni tokko galmaa'ee yeroo jalqabaatiif boonasii argata. Boonasiin inni argatullee iddoo kam seenee boonasii akka argatu waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Boonasii seef godhannaa seef jenneeni. Iddoo kanarra seenee boonasii jalqabaa kileem godhate jechuudha namni tokko yeroo jalqabaaf garana seenutti. Iddoo kana gara automaatik tuquudhaan seef godhanna. Hojii 10 nu kenna. Hojii 10 san hojjechuudhaan giraaf keenya tuquun hojii 10 san hojjechuun success ta'ettu ni tuqna. Bira dabarra. Hojii 10 nu kennu san akkatti hojjenneet guutuu isaa arganna jechuudha. Haaluma kanaan itti fufnee immoo hojjenne jechuudha. Doolara tokko geennee jirra. Amma hojii 5 hojjenne hojii 6 jirra. Doolara tokkoof santiima 20 itti jechuudha. Amma immoo santiima 20
isii tana inni tuqnaan mallee akkasumatti itti fufna jechuudha. Hojii jaaffaa ajajnee jirra. Hojii isa xumuraarra jira jechuudha. Hojii kurnaffirra geenne success jenneeni. Hojii 10 hojjettee jirta, doolaara 2 argattee jirta naan jedhe jechuudha. Amma asitti akkuma ilaallu hojiin kurnaffaa fi inni xumuraa isa kana fakkaata. Exist the limit jedhee jira, xumurree jira jechuudha. Haala kanaan seennee haala kanaan guyyaa 2 keessatti doolaara takka guyyaa tokkotti doolaara 2 guyyaa tokko doolaara 2 argachuu dandeenya jechuudha. Xumurree jirraa gara maayin deebi'uudhaan yeroo biraatiif recharge kan jedhu tuquun recharge goone jechuudha. Akkaawuntii keenya moggaasni maqaa keenyaas jira, koodiin keenyaas jira. Koodii kana nama erginee share godhuuf iddoo kana qofa tuquudhaan namaaf erginee namaaf feeruu dandeenya jechuudha. Akkuma tuqneen iddoo click link jedhu tana tuqna. Copy success jettee jirti. Isiisan gara duubaa deebinee telegiraama keenyarra dhaquudhaan nama barbaannuuf liinkii tana gadi qabnee erguu qofa jechuudha. Kunoo liinkittiin isii tana fakkaatti. Koodilleen haaluma kanaan galmaa'aa jechuudha. Kana fakkaataa horaa bulaa galatoomaa deebanaa.